Yooyyaa akkam jettan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee oboo kan taatan nagaan keenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haqa qabu hagayya 7 bara 2022 sagantaa teenya eegallee jirra. Oduu yeroo kana isin biraan geenyaa nu faana tura. Godina Wallagga Lixaa Ona Beegii fi magaalaa Beegii keessatti lolli guddaan waboo fi loltoota mootummaa faasistii Abiy Ahmad jidduutti banamee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii fudhateen waraana bilisiginnaa hedduu barbadeessuun injifannoo gonfachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa godina Wallagga Lixaa Ona Beegii fi magaalaa Beegii keessatti lola guddaa waraana bilisiginnaa waliin gaggeesseen injifannoo galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa Wallagga Lixaa gabaa kamisaa keessatti gaggeessee waraana mootummaa iddoo isaan qubatan irraa buqqisuun of duuba deebisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola gabaa kamisaa keessatti loltoota mootummaa faasistii Abiy Ahmad waliin taasisaniin waraana Abiy Ahmad baqachiisuun gara magaalaa Beegiitti deebisuu himanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola magaalaa Beegii keessatti loltoota mootummaa faasistii Abiy Ahmad waliin godheen loltoota bilisiginnaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa magaalaa Beegiitti argamu keessatti itti marsuun reeffaa fi madoo akka baala mukaatti harcaasuun duyda diinaa isaaniirraa hidhannoo hiikkachuun meeshaalee waraanaa gurguddoos booji'anii jiran. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon lola guddaa aanaa Beegii ganda gabaa kamisaa fi magaalaa Beegii keessatti loltoota mootummaa faasistii Abiy Ahmad waliin godheen loltoota mootummaa 86 ol ajjeesuun 45 madeessee loltoota bilisiginnaa 7 immoo booji'ee jira. Lola kanaan injifannoo boonsaa kan galmeesse waboon qawwee AK 35 fi meeshaa waraanaa gurguddoo booji'uun konkolaataalee loltoota bilisiginnaa ibiddaan gubuun faayidaa ala taasisee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon lola oowwaa magaalaa Beegii keessatti loltoota mootummaa faasistii Abiy Ahmad waliin taasise kanaan loltoota bilisiginnaa ari'ee magaalaa Beegii keessaa baasuun waboon kaambii diinaa isaa qabachuu beeksisee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo waboon loltoota mootummaa faasistii Abiy Ahmad magaalaa Beegii keessa olii gadi guusuun galaa fi meeshaa waraanaa irraa facaasee jira. Waboon zoonii giddu galeessaa godina Kaaba Shaggar keessa kan socho'u Ona warra Jaarsoo ganda Haroo Mikaa'el keessatti tarkaanfii cimtuu waraanaa ergamtoota sirna nafxanyaa mootummaa faasistii Abiy Ahmadiin bobbaafaman irratti fudhateen 32 yoo ajjeesu 16 madeessuu beeksisee jira. Tarkaanfii loltoota bilisiginnaa irratti fudhachuu hanga tarkaanfiin loltoota bilisiginnaa irratti fudhatamu hamma sirni nafxanyaa honjiguutti itti fufa jechuun kan dubbatan waboon uummannis sirna nafxanyaa isaan hin fayyadne kana ofirraa kuffisuuf waboo cinaa hiriiruun deeggarsa barbaachisu kan nu qaba jechuun dhaamanii jiran. Waboon jiddu galeessa Oromiyaa fi kibbaa fi lixa Oromiyaatti waraana mootummaa Abiy Ahmaditti mudduun bahaa fi gala dhorkanii buufataalee hedduus barbadeessuu himan. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon lola jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti taasise kanaan buufataalee waraana bilisiginnaa hedduu barbadeessuun meeshaalee waraanaa gurguddoos booji'ee jiraachuu himanii jiran. Meeshaalee waraanaa gurguddoo fi hidhannoo garaagaraa mootummaan bilisiginnaa akka waboon balleessaniif waraana isaa hidhachiise waboon diina isaa caccabsee meeshaalee gurguddoo harka isaatti galfachuun hidhannoo duyda diina isaa irraa hiikkachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduu teenya xumurree jirra. Waraabbii biraa qopheessinee amma dachaanuu obsaan nu eeggaddaa. Kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoon tun nama biraa akka gahuufis sheer godhaa isiniin jenna. Nagaan tura.